Jalqabni jireenyaa iddoo tokko. Jiraachuu nama kamiyyuu sababa tokko jira. Namni tokko lafa kanarra sababa jiraatu qaba. Jireenyi jiraachuun lafa nan uumama irraa ka'e. Dhalli namaa ka'umsa qaba. Akkasuma jireenyis ka'umsaaf dhuma qaba. Dhuma jireenya namootaa beekuu baadhus ka'umsa jireenya namootaa beeka. Hankoos jireenya iddoo tokkoo eegala. Yeroo inni eegalu bira jiraadhee ragaan arguu baadhus bakka eegalu natti himanii beekeera. Dhaga'eera. Dhuma jireenyaa dhuma koo garuu namni natti himu hin jiru. Ani wantoota lafa kanarra jiraniif dhuma isaanii murteessuu fi kaa'uu hin danda'u. Inni sun humna kootii oli. Namni gaafa jiraatu keessa isaatti gaaffii hedduu baata. Dhalli namaa sochii jireenyaa keessa yoo jiraate waa'ee jireenyaa irra deddeebi'ee gaafata. Haal tokko tokko aniif isin iyyuu wanta keessa jiru hin beeku. Wanti nuti keessa jiru nuuf hin galu. Lafa kanarratti inni kamtu akkanaaf ta'u yeroo tokko tokko ni kufii hubachuu hin danda'u. Jireenya koo irratti mootiin anuma ta'ee osoo jiruu wantoonni to'annoo fi hubannoo kootiin ala ta'an hedduutu jira. Haal tokko tokko wantoonni karaa koo cufan anuma keessaa ba'u. Gaaffiiwwan deebii hin qabne baay'een isaanii isaanuma ana keessaa ba'anidha. Miironni gammachuu koo balleessan hedduun isaanii anuma keessaa maddu. Amma waa kam caalayyuu waa'ee koo yaaduutu natti ulfaachaa jira. Namummaan maal? Namaaf jiraachuun, nama ta'uun ifa waaqa namummaan. Inni nama ta'e isa maal godheedha? Inni nama guutuu ta'e isa maal barateedha? Namaaf yaaduun, namaaf jiraachuun, namaaf qaqqabuun inni kun maali? Akka kootti namummaan kan mirkanaa'u akka namaatti dhaabbatee deemuu, akka namaatti uffachuu qofaan natti fakkaata. Namaa yaaduu, miira namoota hubachuu, namoota gargaaruu fi kan kana fakkaatan wantoota xixiqqoo dhalli namaa nama ta'uu isaatiif qabaachuu qabudha. Kamtu caala? Ni dhugaa rabbii kamtu caala? Hiriyaan hubatamuu moo hiriyaa hubachuutu caala? Kamtu caala? Namoota faana jiraachuu moo namoota irraa fagaatanii kophaa dhokatanii jiraachuutu caala? Kamtu caala? Kamtu irra miira qaba? Isa jaalatan argachuu moo isa jaalatan dhabanii abdii kutanii jiraachuutu caala? Isa kamtu caala? Isa kamtu caala? Amananii amantaan jiraachuudha moo amantaa dhabuutu caala? Yeroo tokko tokko waan hundaa waan hin danda'u natti fakkaatee wanti nan yaalu lakkoofsan qabu.
Jireenya koos madaaluun fe'a. Jireenya koos madaaluun barbaada. Waan hin danda'u natti fakkaatee jireenya koo madaaluuf hin yaada. Amma garuu dhugaan isaa akka biraadha. Jireenya koo madaaluuf rakkachaa jira dhugaa Rabbii. Yeroo tokko tokko madaaluu waan hin danda'u natti fakkaatee madaala koo fudhee gaafa ni yaadu waa hundi isaa walirraa fagaatee, waa hundi isaa wal hanqatee, waa hundi isaa walitti hirratee, homaa madaaluu dadhabee naa gamteen itti dhiise. Mooyaana. Jireenya koon madaala jedheen jireenya koon madaalame. Ani ilma namaati. Haala kam keessa jiraadhu iyyuu nama ta'uu koof kabajan qabu. Kabaja namummaa kootii namni tokko narraa fudhachuu hin danda'u. Sababbiin isaa isa kana kan naa kenne Waaqa jabaadha. Nama taatee lafa kanarra gaafa jiraattu lafti qormaataa fi hanqina hedduun si barsiifti. Jireenya keessa namoota garaa garaan wal barta. Namoonni jireenya kee keessatti dhufan waa lama, waa sadii isaa olis ta'anii dhufuuf jiraachuu danda'u. Qofa qoricha, hiyyummaa, lama dhukkuba, sadaffaa karaa kee ta'uu danda'u. Namoota sitti dhufan keessaa inni kamsiif akka qoricha ta'e, inni kamsiif akka dhukkuba ta'e, inni kam akkasiif karaa ta'e gaafa argitu. Jireenya irra karaa hedduutu jira. Gaaffii keenya guddaan karaa kamiin yoo deemne iddoo wayii geenya? Karaa kamtu sirrii? Lafti kun lafa fedhii fi filannoo keetiin irra jiraata. Lafa kanarratti karaa lapheen kee fedhe filannoo yaadaa fi qalbii keetiin filattee karaa natti filatte akka si hubuu danda'u irra deemuu dandeessa. Dhalli namaa erga uumame sana har'aatti dadhabbiin inni dadhabaa jiru karaa salphaa argachuu. Jireenya irratti nati filattu fakkaata kodee filannoon kee jireenya keeti. Dhalli namaa waan salphaa waan hin filanneef jireenyi salphaan hin jiru. Karaa salphaan hin jiru. Jireenya cimaa salphaa gochuuf namsitti tolu qaba. Namni waan lamarraa biyyee fi hafuura qulqulluu. Kanaaf ati waan tokko irraa waan hin uumamneef ati nama tokko qofa miti. Qaamni waliin mormu si keessa jira. Qaamni sochii fi yaada kee yaada biraan faallessu jira. Biyyeen ati irraa uumamte addunyaa fi nama fakkaata. Hafuurichi qulqulluun si keessa jiru immoo Waaqa fakkaata.
namni cinaa namummaa isaa ga'uu kan danda'u biyyee sana duukaa addunyaa fakkaatee yoo sun ta'an uumaa isaa fakkaate. Sana jechuun amala hafuura siif laatamee sana gaafa taatu lafarraa ol siqa. Waaqa fakkaachuun nama jaalachuu, namaaf dhibbachuu, namaaf yaadda'uu, namni guyyaa hojii dheeraattis yaa ta'u gaariitti walii gadi kaachaa hoolee galgala hojii isaa sana hunda dhiisee hirribaan bada. Namni gaafa guyyaa waan gaarii hojjetee galgala rafu addunyaa kana irratti jiraachuun isaa isaaf hiikaa godhachaa. Lafa kana irratti milkaa'inni inni guddaan nama taatee jiraachuudha. Nama ta'uun immoo lafarraa ol siqanii yaaduudha. Lafa kana irra iddoo kamiyyuu jiraadhu. Haala barbaadde keessas jiraadhu. Sittis haa tolu. Rakkadhus, dhiphadhus, kolfis, gammadis. Waan barbaadde waan fedhe ta'e dhugaan hin jijjiiramne tokko garuu ati nama. Lammii gaddafaan jedhama. Akkuma nama kamiyyuu waan hin jiraadhuuf hin qaba. Kaayyoo hin qaba. Abdii hin qaba. Mul'ata hin qaba. Amantii hin qaba. Jaalala hin qaba. Waan na dhiphisu hin qabu. Waan na gammachiisu hin qabu. Inni nama ga'e hundi isaa ala sin hin qabu. Sirumaayyuu kan koo kan namoota qaqqabe waliin. Ati biyya kamirrayyuu jiraadhu. Bakka barbaaddetti dhaladhu. Sanyii dhaloota feete keessaa argamu. Halluun keessa gurraachas haa ta'u adii waan fedhe ta'e. Ati fi ani garuu tokko. Dhiigni keessa keenya jiru tokko nu godha. Ani obboleessa koof nan yaada. Ana biratti eenyuma hamaan akka arguun barbaadu. Gaafa kan koo garuu beeku. Namni akka keessiif hin ta'u. Addunyaan kun addunyaa kennanii fudhachuuti. Kana jechuun immoo yeroo hunda waan namootaaf kennite deebistee argatti jechuun miti. Faallaa isaas argachuu dandeessa. Ani garuu gaafa hin jiraadhu isaan kenne deebisee akkanaa kennan nan barbaada ta'uu hin barbaadu ta'ee hin beeku. Kan koos hin dhibu. Anis nama waan hin ta'eef waan hin kenne sana deebisanii akkanaaf kennannanii. Deebii waan sanananii. Sirrii isaas ta'uu baatu faallaa isaa eeguun kun olaarra ijoollee garuu. Kan sin ajaa'ibummoo ani baalduma isaanii qabaan jira fakkaata. Yeroo tokko tokko lafti akka ati yaadutti sin jiraachisu. Isaatti dhaga'uu barbaadu sirraa fageessitee isaatti dhaga'uu hin barbaanne si xiyyeessifti. Inni kun eenyummaa addunyaati. Namnis waaqa isaa fakkaachuu dhisee lafa ta'eera. Namnis addunyaa fakkaata. Lafti hirruudha. Kaanii hoo'istee kaaniif cabbii taati. Kanaaf maaltu jira ree?
jechuudha. Lafa kanarratti wantoonni nuti ofii keenyaaf filannu tokko tokko jiraachuu danda'u. Beekannoon jiraadha. Filannoo keessaniin akka miidhamu. Lafa kanarratti sababa nama taatee dhufteef qabda. Nama ta'ee jiraadhu. Bu'aa lafa kanarratti buusuu qabdu hunda isaa buusii darbi. Namaaf qaqqabi. Namni si barbaachisa. Atis namaaf ni barbaachisa. Lafa kanarra erga jiraattee asitti namni dirqama si barbaachisa. Sis namni barbaadu baay'eedha. Namaaf ta'e. Namummaan isa kanaadha. Jireenyis isa kana. Namaaf qaqqabuu, namaaf birmachuu, namaaf gadduu, namaaf na'uu, namaaf boo'uu, namaaf sassatuu isa kanaadha. Nama ta'uun kee kasitti urgaa'u, nama ta'uu kee kan yaadattu, nama ta'uu kee kan beektu, gaafa obboleessa kee isa cinaa jiruuf taatedha. Lafa kanarratti waan barbaadde taatee jiraachuun filannoo keeti. Namni waan ati taatu si filatu hin jiru. Gara jabaataan taa'u jettee si dandeessa. Lakkii jaalalaan namoota fi hiriyoota qofa obboleewwan qofaana namoota faana atiin afaan jiraadha yoo jettee si dandeessa. Jaalalaan jiraachuu ni danda'a. Filannoo kee sirreessi. Kana jalaan darbuun godhi. Inni keessa koo jiru isa kana. Eenyu akkana dhaga'u garuu hin beeku. Filannoo keessaniif of eeggannoo taasisaa. Ani xumura.